gidduu kanaa hiriira nagaa bahanii himachaa fi iyyachaa jiru. Hirmaattota hiriira nagaa haasofsiisne keessaa amma tokko qophii keenya irraa keessatti qabannee dhiyaannee jirra. Aadde Dammee Asaffaas hiriira nagaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Kanbeeraatti ta'e irraa waan qindeeffatte qabdi. Afgaaffii Aadde Dammeen Dr. Xaggaayee Araarsaa waliin taasifte qophii keenyatti aanutti isiniif dhiyeessina. Biyya Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC'tti hiriira nagaa ta'e irratti qopheessitoota hiriirichaa fi hooggantoota hawaasaa Waashingtan DC dubbiseen ture. Aadde Iftuu yookiin Birhaanee Kabbadaarraan jalqaba. Aadde Iftuu falmattuu lammiitii sagalee walabummaa Oromiyaa irraan si bilbilaa hiriira nagaa baatanii jirtu jechuu dhageenye mee bakka jirtanii fi bakka jireenya keessanii himuudhaan dhaggeeffattoota keenyaan wal bara. Tole, State Departmentii fuuldura jirra. Uummata keenya kan dhumaa jiruu fi kan dararamaa jiruu fi har'a as dhufne. Magaalaa Washington DC jechuudha. Magaalaadhuma Washington DC garuu namni as jiru immoo naannoo fi hundumarraa yan dhufanii Pennsylvaniaan illee as jiranii Virginia, Washington DC, Maryland, New Jersey. Baay'ee gaariidha. Karoorri hiriira kanaa maal dhageessachuu barbaadan? Karoorri hiriira kanaa tokkoffaa uummanni keenya wallutti kan dhume haqa maleedha. Uummata nagaa lafa isaa seenanii akkaanis ajjeesanii kaanis mana irratti gubanii jireenya dhoowwanii baqachiisanii waan baay'ee godhanii. Lammaffaa immoo wasaadara Eertiraa fidanii Itoophiyaa keessatti itti fayyadamanii uummata dararaatii jiru. Uummata Itoophiyaa akkuma jirutti kun seeruma biyya lafaa irratti iyyuu sirrii nuti kanas hin balaaleffanna. Sadaffaa immoo inni wal irratti jalqabee actually wal irratti nuti kan jalqabee 2018 irraa jalqabee kunnoo Wallaggaa, Booranaa bakkuma hundumatti Oromiyaan nagaa hin qabdu. Gararra caalummoo amma wallootti inni ta'aatii jiru gara Oromiyaa kaanittis bal'achaatii jira. Sunillee akka dhaabbatu kana State Departmentiin already itti jiranii. Haa ta'u malee faarumaan quba qabsiisuu fi jiruu isaanii akka itti fufanii jechuudhumaaf dhufne yaadachiisuudhumaaf dhufne. Mootummaa Ameerikaatti yachaa jirtu jechuudha. State Departmentiin kun akka keenyaaf galuutti mootummaa Ameerikaatti jechuudha. Yeni mootummaa Ameerikaatti. Mootummaan Ameerikaa kan inni hojjetu karaa State Departmentii fi karaa biyya keessatti immoo imbaasii isaatii. Kanaaf as dhufnee xalayaallee katabanii dhufnee kanaan duras xalayaa katabnee itti himaatii baanee isaan iyyuu waan hunda waan baay'ee quba qabanii amma satellite footage illee quba qabnaa kana qabnaa nuti evidensii mataa keenyaa iyyuu nuuf jedhanii xalayaadhaan hoggaa nu deebisanii. Deebisanii kennaniiru jechuudha xalayaatiinis amma isin harkaa fuudhaniiru. Amma itti kennuudhaaf deemnaa dhufneetti isinirraa fuunaa jedhanii jiru. Ammaa fi uummanni fuulduruma kanaa sagalee isaa dhageessisaatii jira. Yeroo baay'ee deebii nu deebisanii jiru. Ammas immoo xalayaa isinirraa fuunaa jedhanii waanuma haaraa wanna biyya keessatti ta'aatii jiru. Amma har'aatitti irratti daballee tokkinnee xalayaa keenya jalqabanii waan ta'aatii jiru yeroodhaan abdeet isaan gochaa jirra jechuudha. Dhaadannoo qabatanii dhageessisaa jirtan waan akkamii fa'i? Tokkoffaa akkuma inni jalqabatiin jedhee uummata keenya uummata walloo akka dubbi isaanii du'a Oromoo ta'ee Oromoon akka isaan faana jiru, Oromoon akka isaanii birmatu akka haamilee godhatanii. Lammaffaan immoo State Departmentiidhaanii maallaqni isin baasaa jirtanii yoo baastanii maallaqa waan haqaa waan gaarii hojjetu odoo ta'ee maallaqa nama ajjeesu jedhanii himaa jirraa. Gara biraatiinis immoo Antigiraayitti ta'e suni akka Oromiyaatti hin taane Itoophiyaa saawuzii keessatti illee akka hin taane wanti kun ilaalcha guddaa godhachuutu irra jiraata. Kana caala hubadhaa olaalaa'ee jechaatii jirra. Maaliif Ameerikaanii amma irratti hojjechaatii jirra jedhanii fookasii guddaan kan jiru gara noordiitti inni gara gadaanuutti fookasiin irratti kaawwamuu dhiiseetoo akka awutoofaan hin taane jecha kana himaa jirra jechuudha. Nuti jiraattota biyya kanaati akkuma ati beektu jiraattota biyya kanaa waggaa taatee warra
si gaggeessutti rakkina keenya himattaa nutis akkasuma rakkinni keenya firoonni keenya achitti rakkachaatii jiru kanaafiyyuu akka keenya ta'aa toluu gargaara akka keenya ta'aa toluu laala jennee gaafachaatii jirra jechuudha. Guddoo galatoomii gaaddeessu dhaamsa waliigalaa dhaggeeffattoota keenyaaf yoo qabaattee itti nu dabaleetii goolabna. Tole duraan dursee isinii yeroo hundumayyuu sagalee uummataa waliin qaqqabsiistanii garasiis fuutanii asiin hangeessanii asiis fuutanii anachi geessitanii baay'ee galata guddaa qabdu. Haamileedha sagalee keenya soo dhaga'anii nuti hoggaan isaanii dhageenye informeeshiniidha galanni keessanii bilisummaa ta'uu achiin ittaanee uummata Oromoo jabaadhaa isin faana jirra amma dandeenyu yoomiyyuu caalatti rakkinni nama jiru isa durii caalaa akka guddaa ta'ee quba qabnaa karaa dandeenyu hundumaatiin isin bira dhaabachuudhaaf waadaadha jabaadhaa jabeenyi keessan immoo kan keenya caalaa barbaachisaa yoo isin jabaattanii nuti saamilee godhannee jabaannaa Oromiyaa irratti isin jiraattan malee Oromiyaan hin jirtu kanaafiyyuu jabaadhaa haa jabaannu jedhaa kanuma jechuun barbaada baay'ee galatooma. Radio Sagalee Oromoo jedhama. Taasisaa jirtu dhaggeeffattoonni meeshaa akka jettanii fi maqaa keessaa ibsuudhaan dhaggeeffattoota keenya ol bartan. Hayyee hedduu galatoomii falmattu ani Asaffaa Sibiilii jedhama qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokkodha. Isteet Dipaartimentii fuulduratti hiriira baanee jirra jechuudha. Addaan isteet Dipaartimentii biratti kan baanee jirru akkuma kanaan durallee yeroo adda addaatti baanee rakkoo uummata keenya dararaa uummata keenya irra ga'aa jiruu fi gara fuulduraatti illee asii adeemaa kan jiru kan qaama mootummaadha jedhee ofimatuun uummata keenya irratti balaa guddaa adeemsifamaa jiru sana balaaleffachuufidha. Karoorri keessan kana jechuudha. Isa kana balaaleffannee yakka uummata irratti gaggeessaa jiru kan akka inni dhaabu mootummaan Ameerikaa dhiibbaa irratti galuufi. Tole. Isa kana iyyachaa jirra. Uummata keenyaas immoo biyya keessatti warra waan qaban waan danda'aniin falmaa jiran mirga isaanii falmataa jiran sanas immoo isin bira jirraa jabaadhaa jechuufi asii jirraa jechuudha. Koleegaa mootummaa Ameerikaatti iyyachaa jirraa jetteecha egaa karaa isinitti iyyatanii tokko hiriira kana bahuudhaan waan akka waraqaa barreeffattanii barruudhaan gashuuf deemtanii jiraatu addeessuun na ibsitee turte qabiyyeen waraqaa kanaafaa maal isaa akka ta'e nu himuu dandeessaa? Baay'ee sirriidha. Akkuma jette xalayaan qophaa'ee qaama barbaachisu hundumaatti ergamee jira. Ammas immoo qaamaan fuulduratti itti kennina. Xalayaa kana keessa kan jiru tokkoffaa akka biyya kana keessatti raawwatamaa jiru kana kan raawwataa jiru qaama hidhatee humna waraanaadhaan masaraa miidhagina qabatee jiru kanatti uummata irratti gaggeessaa jira. Yakki sanyii duguggaa kun akkasumatti tasa kan raawwatamaa jiru tun ta'in mootummaan qindeessee leenjisee hidhachiisee uummata irratti bobbaasee yakka kana godhaa jira. Wagga mootummaadha hin jedhu kun nama bilchiginnaa yookiin tiippii sana hin deeggarre walii galatti dhaaba mormituu kan yaada addaa furmaata addaa qabatee jiru hunda diina Itoophiyaati kan jedhuun lafarraa fitna kan jedhu uummata akkasii kana labsatidha uummata humna waraanaadhaan fixaa jira jechuudha. Qeerroo karaa nagaatiin qabsaa turan bilisummaa sabaatiif warra dhaabbataa turan hunda diina godhee irratti bobba'ee akkuma bineensaatti goodaatti ajjeesaa jira jechuudha. Warra karaa nagaa Finfinnee keessa magaalaa guddaa keessa illee jiran hunda isaanii qabeeti mana hidhaatti naqee seeraa fi heera waa tokko malee humna waraanaadhaan qabeetidha hiraarsaa jira jechuudha. Isa kanadha kun beekamutu irra jira. Haala kana keessatti dhaaboliin siyaasaa hundi mana hidhaa keessa jiru. Gannoonni isaanii miseensonni hundi isaanii waajjirri isaanii saamamee cufamee diigameedha. Haala kana keessatti filmaata waan jedhamu tasuma waan hin danda'amne waan hidhiidha isaan qindeessaa jiruun kunillee seera fi kun waan filmaata kan jedhamu jiru filmaata tun ta'in namni ba'anii galuufuu mirga dhabanii yaaddoo keessa kan jiran qe'ee isaanii irraa buqqaanii kan dararamaa jiran waan ta'eef waan filmaata jedhu kijiba kanaan akka hin gowwoomne deeggarsa kamillee akka hin goonee fi isa kanallee dhalaa keenya keessatti akeekkachiisne irra jiru. Ammoo akka walii galaatti filmaata jennee achi keessatti illee kan akeekne ilaalchi sanyii duguggaa irratti hundaa'ee saba tokko isa tokko irratti kakaasuudhaan
wal rukuchiisuudhaan wal ajjeesuudhaan ofii immoo kana keessa gartee waraana irratti lafee uummata fixaa jiru kun dhaabbachuutu irra jira. Kun dhaabbatee dhaabbileen siyaasaa hundinuu bilisa ta'anii akka socho'uu danda'an waajjirri isaanii akka banamu warri mana hidhaa jiran hidhamtoonni siyaasaa kuma dhibbaatti kan lakkaa'aman kun mana hidhaatti ba'uutu irra jira. Waraanni uummata irratti bobba'eeru sun uummata irraa ka'uutu irra jira. Sana booda uummattoonni bilisa ta'anii bakka bu'aa isaanii filatanii gara fuulduraatti akkamiin akka jiraatan irratti illee waliin mari'atanii marii walii galaa tokko ta'uutu irra jira kan jedhudha jechuudha dhaamsi keenya. Galatoomii guddoo waa'ee filmaataaf kaaftee filmaanni kun filmaata sirra qabeessa akka hin taanetti waraqaa keenya keessatti barreessinee gashinee irra jetteetta. Egaa uummata Oromootiin dhaamsi qabdu maaltu jira waa'ee filmaata kanaas dabalatee ta'uu waliigalaa dhaamsi qabdu jiraatee dhaggeeffattoota keenya geessisa. Ayyee uummanni keenya dhugaadha. Akkuma dhaamsa guddaa barbaadu guddii waan godhaaf jiru beekaa waan godhuuf mirga isaa falmachaa jira. Mirga isaa falmachuun takkaa dhaabbachuun irra hin jiru. Kun mirga namaatti bu'uutu hin ta'in mirga isaa dhalootaan kan qabu sana mirkaneeffachuudhaaf isumatti falmachuutu irra jira. Dararaan amma kamii yoo baay'ate waan biyyootti jabaate garuu qindaa'anii waliin dhaabbatanii wal duukaa akka tokkotti hayyoo tokkoof wal duukaa socho'anii galma isaanii ga'uu akka isaan danda'aniif jabaadhaan jedha. Humna malee waan ta'u hin jiru. Humna jechuun immoo hidhannoon akkuma jirutti ta'ee tokkummaa qabaatanii ijaaramanii dhaabachuun mataan isaa humnadha. Gaafa ijaaramne gaafa akka tokkotti socho'uun humna guddaadha jechuudha. Miliyoonni 50 sun humna ta'ee gaafa as ba'ee humni kamuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Isa kana mirkaneeffachuu ni dandeenya. Humna tokko shakkiinaa jabaadha. Qindoominaan waliin socho'uudha. Humna jabeeffachuudha. Kanatu furmaata. Kanuma dhaamtu qaba. Obbo Bantii ammas sirrittan deebi'eegaa yeroo hedduu uummanni Oromoo hiriira mormii magaalota adda addaa keessatti ba'a. Kanatti dabalataan keessumaa qabatamaatti lafa irratti uummanni Oromoo maal gochuu qaba jettaniitu yaaddu? Uummanni Oromoo karaa nagaa mormii isaa dhiyeeffachaa ture. Ijoolleen qeerroon dhaloonni dhiiraaf dhalaatu hin jenne harka isaanii wal qaxxaamursanii karaa nagaa mirga isaanii gaafachaa turan. Mirga isaanii gaafatan kana har'a mootummaan sun afaan Oromoo haasa'ee qabsoo Oromoon ilmaan Oromoo fitti harkaa butee isa kaleessa mootummaa kaleessa jigetti deebisee har'a uummata keenya dararaa waan jiru isa sana har'a karaa nagaa sun Oromoon jibbaatee jira. Jibbaatee waan jiru wanni nu baasaa jiru har'a Oromoon karaa dippiloomaasii, karaa siyaasaa, karaa humnaa waan danda'u gochuutu irra jira. Har'a ilmaan Oromoodhaa dirree Oromiyaa keessa bosona Oromiyaa keessa diina jilbeenfachiisaa jiru. Isa kanaaf hawaasni keenya biyya alaa jiru utuu waliin hirii dhiiraa dhalaatu jedhu waan danda'u humna Oromoo bosona Oromiyaa keessa jiru kana bira dhaabbachuu qaba. Waboo bira dhaabbachuu qaba. Waboo nuti kan lolaa jiru nam tokko Abiyyi qofaa miti. Sirna sana jigsuudha, sirna sana buqqisuudha, sirna sana hundeedhaa buqqisuudhaaf immoo wabootu qoricha, wabootu fala. Yoo waboon cabsee hin galle sirni sun har'allee borillee hin jijjiiramu. Isa kanaafu kana beekuu qaba. Gowwomuu qabu lama sadii gowwomuu qabu. Hudduu dagattee tusseen sagal ciniinteedha Oromoon bara baraan dagatamuu hin qabnu. Oromoon diyaaspooraa jiru biyya alaa jiru waboo cina dhaabbatee wabootti mul'isee sirna cabsee uffachuu qaba. Galatoomaa obbo Bantii waan baay'ee barbaachisaadha kan dubbattanii humna ittisa Oromiyaa humna waboo jabeeffachuun filmaata waan hin qabne jettanii guddaa ulfaadha. Tole obbo Abdallaa Mohammed mee gabaabaadhumatti eessa akka jirtan maaliif akka dhuftan sababa imala Meelbarn irraa gara sa'a 10 guutanii dhuftanii fi gabaabsitanii raadiyoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf nuu ibsitani. Fayyaa ta'e naaf yeroo keetii fi nuti lammii biyya Awustiraaliyaadhaa Oromoota akka Oromootti ijaaramee biyya kana jiraatu karaa dheeraa kana oofnee wanni dhufnee fi mootummaan biyya teenya bakki itti hundeeffamtee as jira. Paarlaamaan keenya bakka kana jira. Paarlaamaa kana dhufnee rakkoo uummata Oromoo irratti
sirni Abiy sirna nafxanyaan deeggaramu dhumaatii ilmaan Oromoo irratti guyya guyyaan gaggeessaa jira. Addunyaatti himuuf mootummaa keenya akka lammii biyya tanaatti akka gargaarsa isaanirraa dhaaban akka lammii biyya Awustiraaliyaatti akka hariiroo dippiloomaasii waliin qaban deebisanii ilaalanii dippiloomaasii isaanii dhaaban kana gaafachuu fi mootummaa keenyatti himuudhaaf dhufne jechuudha. Mootummaan keenya mootummaa addunyaa irratti mirga dhala namaa laalchisee sadarkaa gurguddaa irratti bara 1954 UNHCR Human Rights Charter kan jedhamu warra mallatteesse tokko keessaa tokko. Kanaaf mootummaan kun mootummaa humna guddaa qabu waan ta'eef jecha Oromoon Meelbarni, Parzii, Atleetii, Taasmaaniyaadha walitti qabamnee dhufneeti mootummaan keenya akka sagalee uummata keenyaa dhaga'u akka rakkoo uummata keenyaa dhaga'u akka rakkoon dubartii biyya teenya keessatti gaggeeffamaa jiru mootummaan aftanyaatiin akka dhaabbatu dargaggeessi dhumaa jiru akka gartee dhaabbatu mirgi dhala namaa biyya Itoophiyaa keessatti kabajamaa akka hin jirre mootummaa keenyatti lammii biyya tanaa waan taaneef isa saniif faayidaa itti himuudhaaf fayyadame. Tole obbo Abdallaa egaa hiriira kana fakkaatu akka nama qabsoo Oromoo keessatti bara dheeraadhaaf qooda fudhatee wanta gurguddaa gumaache tokkotti biyya kana keessatti baataniitu iddoo biraas dhaqanii magaalaa keessa jiraatanittis hiriira har'aa kana maaltu adda godha jettaniitu yaaddu? Hiriira har'aa kana wanni adda godhu mootummaa cubbamaa mootummaa sirna minilikirra hamaa mootummaa honga hin qabne mootummaa ilma namaatiif naasuu hin qabne mootummaa daa'imaaf naasuu hin qabne mootummaa dubartiif naasuu hin qabne yeroo duraatiif biyya impaayera Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo waan qunnameefi akkanatti biyya hundaa magaalaa hundaa Oromoo wal qabattee tokkummaa isaaniitiin mootummaa Itoophiyaa kana mootummaa nafxanyootaan deeggaramu dura dhaabbachuuf dhufte jechuudha. Inni tokko kana. Inni lammaffaa mamii Itoophiyummaa jedhu Oromoon akka firraa mulqee darbe dhugoomsuudhaaf as dhufne jechuudha. Oromoon irratti as argamu kuni Itoophiyaa maqaa jiruu fi Itoophiyaa biyya jettu mulqee ofirraa Oromiyaa hegeree arguudhaaf walitti qabamee murteeffatee sagalee takkaan dubbachaa jira. Hedduu galatoomaa obbo Abdallaa Muhammad yeroo keessan qaalii biizii taatanii jirtu nuuf laachuu keessaniif guddaan si galateeffadha. Galatoomaa. Isinis fayyaa ta'a. Hello. Hello, radio sagalee walabummaa Oromiyaa irratti ni bilbila kalmattuu lammiin jedhama. Maqaa keessi bakka jirtan himuudhaan ibsu dhaggeeffattoota kennan. Ani Wallisaa Addisuu Karrayyuun jedhama. Amma Washington DC State Department irraa hiriyaa gaggeessaa jirra uummata keenya rakkoo keessatti uummata keenya yeroo ammaatti dhumaa jiruuf sagalee ta'uu kanatti argamna. Baay'ee gaariidha. Egaa karoorri hiriira kanaa maali? Asiin baasanii isa jedhu kana dhaggeeffattoota keenyaan yoo ibsu. Egaa wanti asitti baaneef yeroo ammaatti uummata keenya irratti duguuggaa sanyiitu gaggeeffamaa jira. Duguuggaa sanyii kun immoo isatti waan sooshaal miidiyaa irratti waan kallattii adda addaatiin waraabamee darbaa jiru argaa jirrudha. Uummata walloo irratti dhiyeenya kana akkasumas uummata wallaggaa irratti uummata gujii irratti illee mootummaa guutuutti biyya sana keessatti dhiibbaa dhiitamuu mirga dhala namaa gaggeeffamaa jiru kana mormuudhaaf baanee asitti sagalee dhageessisaa jirra. Kanaaf uummata keenya biyyaa keessa jiruu fi Oromiyaa yeroo ammaatti habaati babbaa haal isaanii ilmaan Oromoo dhangala'aa jiru sagalee ta'uu asitti baanee. Egaa mootummaa Ameerikaatti waraqaa galfachuuf deemu keessa nageenye jira. Kanaan duratti waraqaa kana gaggashachaa turtanii amma itti ba'iinsi hiriira kanaa maal ta'uuf adeema? Egaa yeroo kam caalaa mootummaan Ameerikaadhaa dhiibbaa adda addaa gochaa jira. Yeroo kam caalaa iyyuu xiyyeeffannaa kennuudhaan dhiibbaa gurguddaadha kan isaan geessisaa jiran. Kunis bu'aadhuma hiriira kanaa keessatti waan ramadamuudha. Garuu inni guddaan biyyoota biraarraa waa eeguurraa yoo nuti humna keenya jabeeffannee humna qabaanne addunyaan hundinuu nu wajjin hojjechuudhaaf wajjin dhaabbachuudhaaf qophiidha. Kanaafuu yoo humna keenya jabeeffannee irra caalaa waan yaadnee fi lafa deemnus ga'uu dandeenya jedhee. Egaa humna kana jabeeffachuudhaafis ta'uu waanuma hamilee kennuufis uummata keenyaaf dhaamsi maaltu jira?
Egaa amma dubbiin hundumtuu gara meeshaatti naanna'eera, hidhannootti naanna'eera. Maaliif namni sadarkaatti amma amleedhaan baasee wal hawutti ga'e jechuudha. Inni kun sadarkaa kanarra ga'uu isaatti baay'ee nama gaddisiisa. Akka horiitti uummata gadi buusanii warra mana yaalaa jiru mana yaalaa keessaa baasanii ajjeesuu fi waan gargaaru uummata walloo irratti raawwate kana ilaalchisee baay'ee akka nama garuu amma xiyyeeffannaa Oromoo gochuu qabu humnataa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuudhaan qeerroof qarree hidhachiisuudhaan qabsoosaa galmaan ga'uu irra jira. Kanaaf isa kana irratti xiyyeeffannaa guddaa gochuu qabna jedhee ilaalcha koo dabarsaa. Achumaan wallee qabsoo shimbirroo yeekiilolee kabbaa bitatee turre jiru kana jireenya kana baasee sana uummataaf akkasii akkasii gabaabaa gaafadhaa. Shimbirroo yeekiilolee kabbaa sadantuu shimbirroo yeekiilolee koo kabbaa kabayamtuu anaa dhufuudhaa waan lamni koo jirtu sinuutu dhugaa bulee badii laraa bubbulee ibichiraa dandaluu erga koo dhabe galuu. Kilolee kan bahar tademtu shimbirroo kilolee koo kan kaabak bayamtu anaa dhufuunaa himee waan lamni kootu jirtu anaa dhufuunaa himee waan lamni kootu jirtu jeniisu dhugaa bulee badii naraa bubbulee. Ibichira dandaluu mirga koodha bengaluu ayyoo baye soorratti mina fukkan jooratti minya lakkam moonatti sooree baye soorratti mina fukkan jooratti minya lakkam moonatti. Ringo ku barartu en sodala amesa talabula wati marchaola jabatu kala ira mobora sankel adenge mutinara jabatu kala ira gerora sankel marro mutinara. Shimbirroo yeekiilolee kan bahar tademtu